Godina Arsii roobe diidaa keessatti ajjechaan murtee seera malee namoota nagaa irratti humnoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaatiin raawwatamuu himan. Harargee aanaa meettaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun marsaa lammaffaaf saamicha geggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Arsii lixaa aanaa Adaabbaatti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa seeraan ala lafa hawaasarraa fuudhanii nama dhuunfaa tokkoof kennuun himame. Godina Gujii aanaa Saabbaa Boruutti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa namoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'an hidhuu fi hojiirraa dhoorkaa jiraachuun ibsame. Bitoota isa 26,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Godina Arsii roobe diidaa keessatti ajjechaan murtee seera malee namoota nagaa irratti humnoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaatiin raawwatamuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii aanaa roobee diidaa keessatti ajjechaan murtee seeraa malee namoota nagaa irratti humnoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaan raawwatamuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Milishoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa akka lakkoofsa impaayeraa bitootessa 9/2018 namoota lama kan maqaan isaanii Taahiroo Huseenii fi Huseen Kadaa jedhaman lubbuu balleessuu maddeen himaniim. Akka maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaa jedhanitti Huseen Kadaa gabaa osoo galaa jiru karatti milishaan qabameem. Sakatta'iinsi isarratti adeemsifamee wantoota inni bitee galaa jiru keessaa saamunaa uffataan miicuun eenyuuf bitte jedhanii gaafatan jedhan. Saamunaa ayyaana Iidal Faxirii akka bituuf kan itti dhaammatee Taahiroo Huseen ta'uu Huseen Kadaa itti himeem. Sana booda itti bilbilii waami jedhanii erga Taahiroo Huseen dhufee booda waraana bilisummaa Oromootiif geessaa jirtan jechuun isaan lachuu rasaasan lubbuu isaanii baasu maddeen himanii jira. Taahiroo Huseen abbaa ijoollee 8 yommuu ta'an hirmaannaa siyaasaa kamuu nama hin qabnedha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun ganda Mararoo jedhamutti ijoollee 5 milishaan bakka tokkotti lubbuu balleessu maddeen himanii jira. Harargee aanaa meettaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilisiginnaa maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun marsaa lammaffaaf saamicha geggeessaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Baha Harargee aanaa meettaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa PP maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun marsaa lammaffaaf saamicha geggeessaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa kanneen hanna akka hojiitti ilaalan godina Baha Harargee aanaa meettaa araddaa ifaa biiftuu keessatti maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun marsaa lammaffaaf uummata harka qalleeyyii irratti saamicha geggeessaa kan jiran yoo ta'u, torban kana guutummaa tokkoon jiraattota irraa qarshii 100,000 fi 7,000 dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaanis namoota maallaqni kun irraa fuudhame keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Hasan Mahammad Abdurrahman Sharoo, Umar Ahmed, Abdi Ibrahim, Ismail Sani Ammee, Abdi Ibrahim, Ismail Sani Ammee, Abdi Sani Ammee fi Ibrahim kanneen jedhaman yoo ta'an namoonni maqaan isaanii ammaaf adda hin baane hedduunis jiraachuu himaniiru. Akka maddeen itti dabaluun himanitti saamicha maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun hawaasa araddichaa irratti marsaa lammaffaaf geggeeffamaa jiraachuu himuun marsaa duraa guutummaa tokkoon jiraattota irraa qarshii 100,000 fi 7,000 dirqamaan saamanii turuu ifoomsaniiru. Kaffaltii maqaa adda addaa sababeeffachuun impaayerettii diinagdeen kufaa jirtu baraaruuf jecha diinagdee uummata bal'aa cunqursaa kan jiran ergamtoonni sirnichaa guutummaa Oromiyaa keessatti uummata sababa qaala'insa jireenyaatiin rakkoo ulfaataa keessa jiru hiraarsaa jiraachuun kan beekamudha. Arsii lixaa aanaa Adaabbaatti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa seeraan ala lafa hawaasarraa fuudhanii nama dhuunfaa tokkoof kennuun himame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaatti qaamoleen mootummaa naftanyaa bilisiginnaa seeraan ala lafa keenya nurraa fudhatanii nama dhuunfaa tokkoof kennan jechuun jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni aanaa Adaabbaa ganda gaara Diilloomisaa jedhamu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada kennaniin lafa barootaaf uummanni gandichaa itti fayyadamaa ture bulchaan aanaa fi gandaa humnaan irraa fuudhuun nama dhuunfaa tokkoof kennuu himanii jiran.
yakkatu nurratti raawwatame kan jedhan jiraattonni warri kun aangoo dahoo godhatanii nama isaan waliin hidhata qabu tokkoof lafa gandi guutuun barootaaf fayyadamaa ture fuudhanii kennuu fi dubbataniiru. Lafa kana uummanni naannoo sanaa dhalootaan itti darbaa fayyadamaa akka tures ibsaniiru. Uummanni bahee mormii isaa dhageessisaa akka jiru eeranii hangammaa namoonni 40tti dhiyaatan mormii kanaan wal qabatee hidhamuu himaniiru. Lafa uummata kan gandi guutuun fayyadamu nama dhuunfaa tokkoof fuudhanii kennuun gituma kamiinuu fudhatama akka hin qabne eeruun nama dhuunfaa sanaan lafa gandi guutuun fayyadamu qofaa kee qotadhu jedhanii kennuufin seeraan ala jedhan. Qaamni dhimmi isaa ilaalu gocha qaamolee mootummaa naftanyaa biltsiginnaan aangoo dahoo godhatanii malaammaltummaadhaan lafa uummata nama tokkoof kennuuf yaalaa jiran dhaabsisuun qaamolee kana seeratti nuuf dhiyeessuu qaba jedhan. Godina Gujii aanaa Saabbaa Boruutti ergamtoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa namoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'an hidhuu fi hojiirraa dhoorkaa jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Aanaa Saabbaa Boruutti ergamtoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa namoota hojii albuudaa baasuu irratti bobba'an hidhuu fi hojii irraa dhoorkaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Gujii Bahaa aanaa Saabbaa Boruu ganda Qanxichaa jedhamu keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa PP dantaa dhuunfaa isaanii eeggachuu baran namoota waldaan gurmaa'anii hojii albuudaa baasuu irratti hojjetan hidhuu fi hojii irraa dhoorkaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Yeroo jalqabaa waajjira poolisii magaalaa Shaakkisootti hidhuun achii baafamee waajjira poolisii magaalaa Adoolaatti hidhamee hiraarfamaa turuus ibsaniiru. Kana malees aanaa Moojoo Dukamii fi manneen hidhaa addaa irra joorsuun daaraa kan turan lukkeeleen murna mootummaa naftanyaa biltsiginnaa manni murtii aanaa Lumee mirga wabii isaa eegee fi kan ture kaabinoonnii fi loltoonni mootummaa naftanyaa PP humna caaluun murtichi kabajamuu fi dhabuun hanga ammaatti mana hidhaatti daraaraa hamaa argaa jiraachuu maddi oduu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomseera. Maallaqa argannaan akka xaddee dinnicha argattetti kan itti gaman saamtonni ajaja Koloneel Abiy Ahmad abbootii qabeenyaa baay'inaan 49 ta'an hojii albuudaa irraa dhorkuun dantaa dhuunfaa isaaniif mijeeffataa jiraachuun itti dabaluun ibsameera. Addatti ilaalchi diinummaa ilmaan Oromoo Gujii akka albuuda lafa isaanii irra jirutti hin fayyadamneef dhorkamaa jiraachuu fi kaabinoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa aanaa hanga gandaatti jiran wal ijaaruun lafa isaanii irraa ari'uun diinagdee hawaasaa qucarsuuf hojjechaa jiraachuun baramee jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.